كأوما ذاتي الذي يليق بجلال الله فآمنوا به يا عباد الله جئت قولي فقيدا عن ديما سأوفا عربي جراسي خانا مالي رازي يرو فرقان أكا خوارجات أفان بيجخيز الدماتي وإذان اللي ولولور أنكانين حواسا إبسيني جرا هايا مي سانين تنزيفي بلو خوارجات هوكا جاني وانو مويادات سيانمني واني سنتاتي وصو بيخاني فرد على فاني الراديساني وصو جرو جي نبييني سلان دكبي أنني اللولاني ورّا كفري جي علييني معاوية في أمر منواسيني غافا واللول تسابا نبيتي جمالي خمواوياتي كفر راياتي هرو رقلتيتي بفشفتماتي نمقتيتي تانا كانمتو أجيسو إسيتي عبد الله غباب ابن ورتيتي جارتي ذات اللي تغران قوتوتي وصو يتوني ربو مسودادا غراهن كبازل من رفقادا بكيساني رادربان المودا رحمة قبو أمني همودا وصو متيسو جبات جماني علي اللي أجبت بلاني قجا خدا ترباجي رمضاني سنا أفرطمي هجراني إسا مسجد سيني هولاني سراني جيسي خايچاني ابن ملجميتو إسا أجيسي كفري جي خربي أجيسي إسو مسانو سويدا جيسي حسن علي أكتي جيسي هر كاميلا سار راجر مليسي مسبارو وانا گرتو سابيسي ربي هاتولو فسن عليتي خجزا قلچيف أدوي ربيتي جيتين واي سالي رتي سكسب بيجرا دبريدا والله أكسي غاي علامة دورتو خيسان نده بستاني أما دركي يو وراب بالدي بيمانه ميران بكبرو زي ما شاء الله ربي زين راجالت قمان وانو داوتو تابيون قلين إفاقورو ده خون أكا ولولوتي توهيدا براتشو أكانت خواسني قمان عناو خانا اتبارت مي أكا مور خواسا في فتوف سؤال قافي لميسان أكتي من قدو في جولي في خون كمان أنه بعرمية خانت تتبالة وصوتك نجد أكسي وقاني في خوان كان برسيبنو قافي ربين كي أفان مرموك أفان قوني برسيبنو قافي ربين كان كي إنيو ديبي ربين كي يا الله قافي ربين كان كي مالين بيتا ديبي بيغي ملتو ذاتي بي وما ذاتي نمبيغا غابي ملتو لين سامالي ديبي هلكني قويا في أدو جيافادا هلكني قويا في أدو جيافادا ربي غي إجانگر تنجرتو بفساتي قرآن دقي سنجرتو سغلي ساتي فنيانين صوف تنجرتو شرف كاساتي هركان توي تنجرتو ذات ساتي Arraba lalten jirtu dandam mesati jirenya same malin beita jirenya same malin beita go namnu kun gabita wallala qara tabacha dira lakadalla ادوم على بريده انا كلال جا في خجو في خديبي جو نمددتي جما انا كان باني akasi waliin jaani sa'aade ertuu feeteefi yoo manni itti rakkatees bakkirra taayyoonii fi cirracha saqachaatu maddee dija waan akka tarbaadii turte tola waan ajaa'iba isa waan gammachuu waan kana keessa argirra gaafa nuti waan kana osoo neefiin tooyida afaan oromoo itti barreessee fi bifa tanaan karaa naannawa keenya karaa jaarsoo sunii fi gursuun kanaa fi kanatti hin godhiniin dura gaara keessa ijoolleen xixiqqoon tapha biraa taphatti wallee jetteeti waan adda addaa helleeyyoo faa jennii waan adda addaa godhan eegaan waan kana baafne ijoolleen gaara keessa gaafi ragaan dubbii kana maali waggoonni beekumsi deebii jecha rabbii olaanaa ta'eeti jecha rabbii olaanaa ta'eeti inna rabbakumullahu alladhii khalaqa as-samaawaati wal arda fi sittati ayyaamin thumma istawaa alal arshi hoggujan manguddoon hogguyattu ijoolleen xixiqqoon hogguun ifeettu gammachuu guddoo takka maaliif nama kana hawaasa miira inni danda'u saniin karaa isa qabamu saniin hogguunii fi barsiifamu kanarra dhaabbatamee tuma kan kitaabni illeen haa fooyya'amuu fi isaanii jedhame wanni sun ammoo irraan baramuu hin qabdu beeki maaliif namni kun jecha baratte laal ijoolleen tun hogguunii fi godhamu jechuudha. Hedduu bareeda. Mee duddumaanuu sheekha isin eessa dhalattan dhaloonni keessanis? Dhaloota keenya kana gaaf tokko namni tokko kini jee. Karaa mulluu kana beeytee namni san hargeessa gola garreeni adeerri kiyya tokko kiyye je akkuma kaasee kan kee kana dhaggeeffatetti namni kuni
Lal nolee miti si jeje. Huumee miti si jeje. Huumee ol. Nolee achi. Ittuma tana karma jaarsoo kana jeje. Loqonni kun ifeefuu himni himaa beekta. Sadeefuu ani aanaa jaarsoodha. Araddaa laafin fadho jedhamu keessatti hin dhaladhe. Haadha gayaa jirtan dubbisaati jamalaa jijjaa maqaasaati. Aanaa jaarsooti dhaloonni isaati ammas laafin fadho fiitisaati. Islaamummaadha amantiinsaati ahalu sunnaadha qiidaansaati jedhin. Maqaa kiyyaillee godhee eegaadhaan kana jee namni na arge. Kana dhagee walolotaadhaan na dura deemee. Iddoo bareeda. Imala ilmi dirqama maatiitiin itti seentammoo fedhii teessaniin? Imala ilmiidhaan duraani abbaan kiyya darasaa Sheekh Abdallaa Tuqooti. Warra haajii janii ilmiin toohidaatis waa hunda biyya teenyatti keessattuu aanaa jaarsootitti gaafa duraa nama hedduu ilmi abbaa kiyyarraa bahanii ogguuniifin ol ka'e abbuma kiyyaa barsiisuun ol ka'e garuu warra keenya kan daa'imummarraa qaraa ji'eeti laakiin gaa'imala ilmi gaafa ijoolleedhaa san nasaa'iin akki jeebeeta ilmi waan rabbiin ta'inii baranneeti ilmiin nu jalaa diddee karaa rabbii nu oofte jedhe salamna ilma ligayri illaahi fa'abal ilmu illaa an yakuuna illaa lillaahi jedhe ilmi gaafa duraa fakkeenyaaf alaboon kiyya maali waa balleessee tumaan bade birraa Eka ilmi mana uni jirti bire abbaan kiyyaa udah kana isaa bire adigu waa balleesse dandeessanii achumaan bahe hogguun ilmi beemmoo warri wajji deemneen akka carraa ta'e kan hoolii nama bira taa'ee loon namaaf eegurra kaayamees ni jira animmoo karaa qaariyaatiin gore qaariyaa baafadhee qaraatii qaraa'uttiin gore achi booda osoo na barbaadanii bira qaraa'uudha jira jedhanii kendi warri keenya na dhageeni hayyaa boo eeganuma qareeqa nageetti haa ta'u yoo ni figartee ida'ama jedhanii biyya teenya tana namni nama bira taa'ee amatatti neefkaa tokko fudhata sa'aa loon neefkaa sa'aa tokko fudhata yoo akkas ta'eef haadha finna malee qabnee eega qaraatiidha jiraate uumaatii biyyanii bakkaan qaraatii noolee tana keessa osoo neefin taa'u jiru quraanumaanin manaa bihee achumaaniin qaraa imala ilmiidhaatti hafe jechuudha. Hedduu bareeda. Mee imala dheeraa ijoollummaa manaa ba'uu kanarraa haga umrii tanaa maali mudannoon jiruu teessan keessa inuma irraanfanne mudannoo ta'uu mala gufuu ta'uu mala bu'aa bahii wanni gufuu isinitti imala dheeraa kanarratti maali? Awwaga mudannoo jettee eegalte mudannoo tiyya tana nammoo qofalchiisaa oolti. Mee himaanu qofallaa. Mudannoo imala ilmii keessatti eegette tanuma ilmiitiin siima. Laal ta ilmiitti simnee taanis itti deemne dura tana hima. Takkittiin turu namaaf geessi. Imala ilmii keessa waan inni raabbanne keessa gaafa tokko jalee janii gaara kondodoo guddaa san achi jala qaariyaa dhabnee achi teenya. Osoo nefichi teenyuu sadaqaa kadhanna. Sadaqaa amma qaariyaan qabnu darasoonni gurguddaan masjida ta'anii ta'uu nu ergatanii nutu sadaqaa qajeeloo kadhatee finnee waan finne kana ganama laaqana jennaani laaqana kanaaf irraa nyaandee laaqanni kunis ganama beekamma gaabaati jaadatti beek ammaan tana laaqana kasaa ajaa kana garre malee akkasitti gaa achi booda hiraataafis irraa kaayyanna yookiin suphaata toora asrii kanaafis akkasi gaa guyyaa tokko sumaan kadhadhu warra ganda keenyarraa intalti takka ceerumte. Warra aboluu jechuun uumaan beekaa mana siidhaan beekummoo. Intala heerumte tan. Mana siidhaan beeku. Osoo dhaquun mana san dhaqe jechuudha. Osoo kadhadhuutiin kaa mana isiidhaa dhaqe. Mana isiidhaa akka carraa taatee isin ni dhiyeesse. Ijoollee duraan loon wajji dhoorkinu gaaratti obboleettii isiidhaatii olmaa teessisuudhaaf as jira bira. Egaa amma tahiriyyaa tiyyaa jechuudha. Isii tanaatiitu bira jira jechuudha amma. Mana isin dhodhoytanii sadaqaa kadhachuu taa'u kana. Amma warra kun jeetu baay'aa warra rabbii sadaqaa dhaabuusaa jeebee ta'a hulaa dura. Mana keessaa namni si gaxarkaa alla mucaa jiiteettee ni beektee kaa. Eessaa as jireenyaa wallee karaateef dhufe seeni jin jetteen kaa ciisu jirti obboleettiin guddooni. Ogguun seeneetumaan akkanatti taa'ee ogguu nyaatan as kannan achumaa'ee jamaala eessaa as jirtanaa jette ani eessatti hin jamaale jeetu os faraddu ani eessatti hin jamaale jeetu
Waan dura kadhadhees guututti facaasee bakka ulaa turerra lafa dhahee jechuudha kee oo'a adeemsatti jamaale osoo numa jiru. Gandi maali qabi gandi beete ilaa masjiida gale waan mana agartiidha. Mana agartii bara kuma milladhetti isiidhaas beekee adeemsatti jamaale jeetu waan fiigisu akkasii gaa waa'ee balaa sun beekeessatti waan nama mudatu ni jirti. bar dirqama bara anis amma osoo isitti akkuma keessa kana godha. Izzaan naan hayyamtu izzatu nafsi naan hayyamtu amma naman akkasii beeku san taa'ee nyaatarraa nyaachuun dhaqqaban yoo nagaa. Akkasii kan ammas kadhaadhaa dhufe. Sirri gootan warabbi dhugaa sheeka. Eegaa. Eessatti iddoo bareeda. Mee takkatti nu ida'a rabbi jira. Yaa wani gaa maabarraa dhadhe. Ja'a sheeka ta biroo takka. Ta ilmii ta'uun dirqama miti mudannuma jiruuti taataatu. Ooma nama hofalchiisu ta'uu ta'a. Mudannoon numa jirti. Mudannoo tana bar waan garii dhiiroo kitaabni xaraa'ifaa. Kitaaba xaraa'ifaa jedhanii jira bar. Waa maraajiidhaa jedhe. Wooma ajaa'ibaa qofa kaa qabu. Kun akhbaarul hamqaa jaa kun akhbaarul azkiyaa jaa. Sawaanuma akkanaa tana walitti qabanii jedhanii yeroo garii yaada. Guyyaa tokko duraan ta xayyaaraa takkaan firraa himaa. Ta biraa irrattis gizee biraa himeetiin jira. Sunimma haaree tun. Haa himaa shee. Xayyaaraa guyyaa ko finfinnee namaa jireenyeetiin yeroo turtuudha. Saboo xayyaara kana takkaan seennee jee namaatiitu xayyaaraan koottu jedhanii bilbilaan na biran nama himanii waan xayyaara takkaan seenneen jeeni sinaquu naan jee jechuun namni san. Ilaa dirre dhawaa. Een jeeni achumaa yoo qotee maallaqa kafallee. Arra xayyaarumaan galtanaan jee jechuudha. Akkasii na fidanii ani haa bakka xayyaaraan naa hojii dhaqaniin see achumaa deebi'ee jirre haa bakkuma nama biroo waliin konnee jira. Bakkuma gartee meeshaa itti tarakkabannee deemnaan jedhanii du'ee isaaniin beeka dhaqeeti jedhanii dhaqemma. Yeroon geesse maqaa nu yaamanii seennemma. Maal seenne baasa gartee bakka xayyaaraa nama geessu san. Baasa bakka xayyaaraa nama geessu san. Saniin seene amman xayyaaraan seesa. Xayyaarri kanaaf hin ta'amma. Amma gool seenne amma gaa aarimmaan xayyaarri kursii qabayyanii. Xayyaaruma carqa akkamii yarra na mudate waan jaa. Namaan gaafadhuus dhabeemma. Namni ol seenu kuni bara kursii lama qaba abbaa lama tan namni irra taa'u. Kun numa dhadhaabbatame. Dhufeetuma dhaabbata nama kana fuula keessa numaan eega. Sana muutuu xayyaarri irraa ol hin taane hin jiru waan jaa. Akka waqayyaatti ajaa'iba jiranii bittaa. Amma kamna jettee lubbuun arra faragaan xayyaara carqaa. Xayyaarri bareedaa dhumma dhufu. Nin bu'aan jemma. Baasa kanarraa. Hajaa biraatiin qaba jeetiin. Ani baruun deema jeetiin hafa jeetiin amma. Muradhe. Firraa anumaa kana dhabuu waan ijittu holaan hojjofan. Haaya. Cofnaan anniin dhaabbadhaa jabeeffadhu gamma xayyaarri nama lola jansamii irratti. Ji'i anumaa laal barlaal ilkee tana ciniinnatee laal. Ammuma samii keessa ol kaa jiru. Naan deeme amma ol kaa osoo baan jiru xayyaara bira dhageessise baas. Saboo akkamiin tatee jeetu waan ifa ajaa'ibee. Uummatuma xayyaara irratti ol yaa'uun argee. Guyyaa san hangaaniif jibbe ammaa baasa san keessa jiru. Numaa hin beeku xayyaarri kanatti hin beeku. Achi booda nama tokkoon hin hime. Eegaa waliin xayyaara seenne beekte koo xayyaara keessa seenne naan jee. Isin baasuma kanaa deemee eegasii ol kaasee. Isuma kanaa bararaafee taa'uudha jira. Maali xayyaarri horsii hin qabne kan. Kana mi dhadhaabbatu. Kana mi dhadhaabbatu samii keessa garaa yaa udhatee jijeeteen. Bu'uugee. Hedduu bareeda. Akkasii gaa'ee mudannoo guuniif jenna. Hedduudha bar namoota osoo hin bijaniini. Namni beekaa beektee anis tiyyesuun jechuun hin oolu beekta. Dhugaa ishee. Akkasii. Okay, amata muraasa dura I think ama 8-7 akkana dura TV Afrikaati yoo sagantaa dhaabbattuu taate dalaguu turtanii yeroo sangaa musliimitiif mahabbaa takka qofa qabaachuu ture. Mee akkam ture yeroo sanirraa xiqqoo nu himame. Yeroo akkasii sanii yaadni miidiyaa irratti dalaguu akkamii isinii dhufe wanni kun ama 8-9 dura. Wallahi gaafas nama hedduutu dura TV Afrikaa tokko dheetee waraabdu jii hawaasuma kana dura asii na hiraarsanii. Naastiin kana aboo TV Afrikaa mee akkamidhe karaan akkami osuma jedhaniiti
obboleessa kiyya gaa bakka hundatti isumaan na yaama Jamaal Aliyyi jechuudha. Sheekh Jamaal Aliyyi na yaame. TV Afrikaatti akkanatti raayyaa wajjin hin taane dalaguudha yaana. Guyyaa akkanaa ol kottu jee. Dhayne gaa yeroo san gaa akkumaan jeemu himu. Ammaaf yeroo san jechuun akka addunyaa fi akhiraati. Amma bar ogguu miidiyaa taatetti nama kadhachuu takkaa jira ho'i. Gaafas miidiyaa kadhachuudhaa jira beeki. Amma miidiyaan se kadhateeti heddummaatee yookiin sibirratti dhufee afaan kan kee baree mire afaan keetii ta'e. Yeroo immoo ati kadhattee akka jabaa dhuftu ifi fudhaytu jira. Yeroo san gaane waan hin ji'ee himuun qabu gammachuu guutuu tanaan dhaqee waan gaafas na mudate keessa. Maal irraa qopheessina jeetiin gaafadhee bultii islaamaati jeniin na himan. Ogguu bultii islaamaa jenna aboo gaalaal daliila kana hunda katabadhee bar qur'aanaan hadiisaan jecha saabaatiin hunda katabadhee dhayne ogguun ifi gatteenye kaameraanis na haarayaa barga ogguun ifi hin ta'ulaa garaan kun dib kaameraa gara si gastii fuudha akka waa sirratti asee akka waa si ijoo kana fakkaata gagaraa kun waa inni ta'e rabbuma tokkichaa beekamee ta'a. Gulma gatteenye kana raayyaan kateef taraan kaayyadhe kana laalee maala qonnaan jee beekte sagantaa kiyya fiti isheetuma fuudhee achi duuba kaaye nama karaa isuu deemta haasaa yaa hawaasatti haasaa akka ammaa kadhaa beekte haasaa yaa hawaasatti dubboonin katabadhe hundaa achirra jira haa caalji ichi garagalii hawaasa waan ummanni beeku waa'ee bultii islaamaa irratti tara dalagaa tana dhiisa akka kun gaarii biti akka kun gaariidha uummatatti haasaa'e malee takka daliila keessa fidetta malee taan masjida deeyitee dhuma maaddaa baafattee warra qarooqa kitaaba bantanii akkasi katabde qaraasifta malee tuwwee qaraatii dhadhaan jee achi booda haasawa agartee ifirraa haasawuu kanarratti if leenjisuun illaanuu leenjiin achi booda namni hedduu na qoca'u nama leenjii akkasiin fudhanne ka miidiyaa dura dhiyaatu. Hedduu na qoca'a maaliif gorsaa dhabuusaarraa nama daliila kaa kitaaba fudhateetuma akkana jee sunis akkana jee joogguun ifin arke maa miidiyaalee irratti guun ifin arke ahii jee kaa maaliif habarsiisuun baanu beekee achumarrattuu bara sagantaa barnootaatii jira. Ka sagantaa barnootaan ta'ini gorsaa beekana guun ifi ta'ee akkasii gaafas guun ifi dha'ine gaa silattoo hancoftii taliqimsaniifi. Taatoofanis numa jirti jeni akkasii kaayisiin hedduudha laakiin rakkoo hedduudha jira ammoo nama mataa kanaan taa'ee galata ta'aa kanaa beekaa jira. Ta'aa kana immoo diras afaaniinuu bar ta'aa yanna malee maqaa dha'uu bakka ta'aniin tanaa'u maqaa dha'uu hin taatu beeki. Akka qaanyii tokko laala. Laakiin mataan ammoo halkanii guyyaa mataa yannaa mire mataa kanaa'u galata nama bakka ta'aniin tana gartee dhabee isa kanaan taa'ee beekaa jira. Namni gartee miidiyaalee keenya kana galata isaa beeku nama yeroo san silaa hirmaatee beeka. Hirmaatee beeka. Takka taniin inni irraanfanne keessa sagantaan sii godhamtee sagantaa teessoon irratti ifaan dhaame taanan. Baruu bira qottee iftaan bira qottee ammaas guyyaa biraa eeggatta wacii meeqa finfinnee tana keessa nyaachaa. Tasanirra nama aarsu tulleen numa jirti. Tunimaa ifaadhaa hojjettaa mire. Kan si duraa ifaan ogguun ifitti dhaame sagantaa teetirratti as siqeessanii isa ifaadhaatti dhaame suniif teetirratti as siqe ati irraa baruma qoossi hin jaan illee numa jira. Waa hedduu keessa dabarame laakiin wallaahi an jiruu keessatti akkanatti haraaraa miidiyaa baana. Barnamni takka ahabbul ashiyaa ilal insaanii maa munica janii bar namni kun waan dhabee fadhaa bar. Mee amma silaan siin jee wayin si masin jee dhiise firraa silaan jee rakkatte akka taatuun qabdu awwanaa hima kaa dubbii mataa baaftee mancee baara wayisa taadhaan jirtaami ilmi namaa waan qeeqasa waan waa xiqqoo harkee dhabee fedha akkasi fedha jechuudha. Waan kana waan taateef hogguunii si duruu dhufte akka waan rakishaa takka fudhata namni akka waan rakishaa takkatti dheeytee nama cal jettee kushuu agootee afaan kana nama dubbatuun fedhanii siin je'anii dubbatanati herjanii akkasi afaan amaariffaatii warri beekuun dubbatee walii galeeni akkasi je'anii nama sirraa waraabu kaameraamaanii kana if wajji fuutee uteera akkamiin bareedaa dhageessitee nyaachiftee akkanaati ji'ee tokko qaba afaan kan kee kana dhagahu tokko jireechuu kana siibaati tokkichi sunuu nama bira natti naasaa inaasiin ji'eessi gorfata
nama biratti. Saniifuu umru Muhammad xiqqaa kanaan jechuun wanni argame kana ati alaa kulli haal akkanaa dhufaa akkanatti itti gartee boqoqa sun firraa baafnee hamuuna sun firraa baafnee akkanatti hogguu asiin miidiyaa kana hulaa feete dhayitee kabajaadhaan hawaasa keenyatti akkana wal agarsiiftaa kana ittuma dhufnee utuuba. Saniif nama dhabee beeka jammalee namni harka tubarratti guddate hin beeku. Gaafa sammuu maal isiniin jetti? Guyyaan kun dabaree namni afaan kana dhaga'u miidiyaa mataa isaanii qabaata wanni jaamu isinii. Wallaahi raayyaan kun numa haasawaa. Anni dhufti natti hin fakkaanne. Khayaaluma khayaala takko na fakkaatte inni immoo wallaahi rabbi hawaasnummaan akkana si jaalanna naan jiru kun ka. Wala garrooma jagguunii fi mana isaa dheedee laaqana booda gatteen. Bilbila kanatti bilbila achi bilbila wala garra wallahi hawaasa kanaaf inu waan biraatiif baatii takka banamee haa cufamu takka hawaasni kun arkeetu afaan oromoo qofti walii aanee ka saa 24 ni dubbataa arkee hayyuudhaas ni qabaa arkanii ji'a tokko qofa godhamee haa cufamu ja'a ani immoo khiyaala waan fagoo takka na fakkaatte waa lamafaa sadifaadhaadhas bahamaan kun faa. Duba abjuun sun gizee dhugoomtu maaltu isin dhagaa? Gammachuu ani gaawaniin Fatuma Makkaati. Waan ji'ee mukamu. Maashaallah. Ammaree bugguunii fi dubbattu. TV Hamilton bugguunii fi attu san. Xiqqoo if keessa hin dhagame. TV Hamilton maa ja'a. TVlee keenya hundaa qabbamaan jennee keessaa qabaa bareedaawaa. Jaalala siidhaatiin baraa. Akkasii kuni kaanii ija bitaa ija mirgaa kanaa irraa jaaladha kanaa irraa jibbu. Kan qabdu maqaadhaaf bitaa fi mirga malee meeta bitaa sun meeqa gurgurtaa sin jee meeqa gurgurta. Lachuun gurguru. Lachuun gurgurtu akkanuma jechuudha. Anima akkasitti adda laalamti gammachuu siidhaatis bakkaan raawwanni irraa boodi deebiin qabu. Yeroo gadi kineetti lubbuun Imaamu Shaafiini yaa sheekha ilmii tana mamta akka jaalatta jeniin gaaf tokko Imaamu Shaafiidhaan. Ani mooji eennan ani ilmii tana silaa rifeensi kiyya kun guututti gurra qabaatee naa wajjiniin dhagee akkanatti toltu sun rifeensa kiyya kan hunda toltee hin fadha jirti. Anis akkasii jaalala miidiyaadhaa kana osoo niifin takka qalbii tiyya tana fuudhee onnee tiyya tana nama hunda keessa kakkaa'ee agarsiisee bakka nam mul'atte san ka eegas deeffadhee hin fadhatuuba. Gammachuu isarraa gammachuu. Hedduu bareeda hawaasni keenya gaman waanuu miidiyaa teessan jabeeffadhaa jenna. Mee sheekh gaafiidhuma. Sheekota hedduu tokko qabna du'aata hedduu takka qabna. Maashaallah. Immoo sheekota keenyatti gufuulee garagaraatiitu amma asbaba. Mee kanarra maal jetta? Wanni kun da'waa hin qancarsine yookaan gufuun taane akkaataan chaalenjiin amma tahaddiin amma sheekota keenya irratti wanna jettutun. Yaanni kan kee bareedaadha. Wannummaan addunyaa tana rabbiin liyabluwakum nuun jee isin fatanuufin isin uume jeefu fatanaan guddoon addunyaa tanarra jirtu waa'uma gartee iftiraaqaa addan babahiinsa waan gartee du'aata dura dhaabbatu wanni tun eessarraa eegalamtu yoo neefi zabanama nabi Muhammad fudhanne alayhi salaatu wassalaami eega nabiin keenya du'ee Abuubakri bakka qabate taanaan eegalamte. Riddaa jaanii dura kun zakkaa dhorkatee gaafa murtaddiidhaa kun annabiidha jechi bahee kun ammas salaata didee irra guddaan ammas karaa boodaa kanatti araboonni warri amane silaa nabii ta'e wayituu waajanii amantii irraa achi dacha'anii laal jee Abdallah ibn Mas'ud gaafa nabiin keenya du'e sallallahu alaihi wasallam akka re'ee roobnitti roobii ittaanii jedhe. Muslima waa xiqqashoo walii hafanii gama hundaan irraa fattoqan jechuudha. Maaliif kan duraanii saamtoo keessaa qabu waan garaa qaban as baafatanii rabbiin garaa jabeesseetuma hangi sahabaadhaa san murannoodhaan kutannoodhaan anaa jiru diingatiin qabamu jedhee lola eegalee warra murtaddiidhaatis haay godhee gatteessisee warra zakkaa dhorkatetti guunefichi diibe firraa Umar faan gaafii takka gaafatee duuba nama laa ilaaha illallah jedhii isaa jedhoo haqa siidhaa taate maleedha nama laa ilaaha jee akkamitti to'ita yaa Abuubakar jennaan yoo haqa siidhaa taate malee jechuun sun ittichi guutii jeella. Zakkaan hadiisuma inni fidiin irra deebisaa toleefi deebiseefi Umar boodarra rabbiin Abuubakar ni gaxxamee barjee ni gaxxamsiise jee akkasii haay godhee uummanni islaamaa bakka takka deebi'e. Echiin booda gaafa Umar gaa rabbiin
leenca godhe kani kara inni ba'uun shayxaanni baaneni hamma saasan zabana hamma Umar bulche nagi anta amte Umar du'ee Usmaan fuunaan iftiraaqne chuma zabana Usmaan waa xiqqasho nageeni bu'ee achi boodi eegalamte jechuudha. Adda babahiinsi eega hulaan gaafa Usmaan irraa eegalamte ilaa zabanul aakhir ilaa qiyamatti. Rabbi maaliifi nama kan jaalatu rabbiin cengee laalaa kan akka rakkate namarraa rasuulaa orma diini bulee meeceete micciiraa akkasin mul'isaa kakee isaan kaafiraa kanuma duraan jenne san miicee micciiree rabbiin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nama laala jechuudha. Saniif yeroo amma jirru kana keessatti ulamaa'in teenya alhamdulillah karaa siraaxu mustaqiim irra teessi laakiin fottoqeen karaa natti irraa fottoyti karaa sitti irraa fottoyti. Ifumaaf deemtee tarabbiin milkiidhaan fadhetti deebiti. Tarabbiin hongoon fadhechumaan dhabamtee gubatti karaan dhugaan xariiqni nabiin keenya irra nu dhiise sallallahu alaihi wasallam ni jira. Amma fakkeenyaaf osuma ulamaa'iin tun akkana diin kana balleessuudha jirtu kun ahbaash jee irraa ciba. Kun khawaarijaa jee irraa ciba. Amma gaa akkasuma wajjiniin haareeti ta ulamaa ummata na dalaytu. Ati diin dalaydaa si duubaa si dalaganni. Gaala nyaatu qajeelina agarree gaala nama nyaatu. Gaala raroo nyaatu akkami wajjin ooftame tokko gaala nyaata tokko raroo nyaata tokko nama nyaata akkami wajjin oofta gunee mudate amma gaala nyaatu saniin nu dhibi atimma fakkeenyaaf Suheebii maashaallah diinoofa diin dalaga tokko dhufee as duuba si dalaga maal jaa akka sunni ta'a akka kun akkasii inni maaliif akkas dalaga jeeti kasi dalaguu dhufe duubamma. Maqaa keessattuu maqaa babbareedaa baafatee asumarratti wanni hawaasa keenyaafis beekuu qabnu namni fira qabguuneefi ta'u hogguuneefi ulamaa teenya dalaguudhaaf ulamaa hojii dalaguu mi beeka ulamaa jala dalaguudhaaf hogguuneefi deemu. Ulamaa dalaguu jecha jedhu kana xiqqasho haganuma takka adda baasuuf ulamaa irra duuluu jechuudha. Ulamaa irra duuluu jechuudha. Arrabaan isaan darbachuu. Ka du'een bahu ka jiruun bahu ka daawaa godhuun bahu. Gaaf tokko hashuuna musliimoota Itoophiyaa harkaa qabus nam tokko namni jala nama jalaa bahu hin jiru. Halkan irraa ilaa za'a 8 wajji teenya jira tokko. Za'a 8. Waan kana karaa kana si fudhachiifna jennee. Kana qabatan irraa hin buusa. Xabaqaa akka waan isaanii ta'e. Kana qabatan irraa hin buusa. Guzaa 8 geenyeen abooyaa baleessoo ilaa za'a 8 islaamuma. Dubbachuu jirra. Mee taraa takka Yahudaa haasaa waaqaa hin jeen. Hin haasoo hin jennu. Boofni ala jiruu fi kamana jiru kamtu irraa masiin jallaal fakkii fidanii. Keessa jiru ka islaamummaa himatu kana kan nu dhibi. Je'aniiti nama da'awaa godhu, nama hayyuudha, namoota kaan biyya nama islaameessu, kaan biyya adda addaatti saayinsiidhaa fi amantiidhaan wal cinaa qabsiisee. Kaan aartii islaamaa irratti dalagu tokko nafu addunyaa kana irratti. Saniif wanni hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu nabiin keenya sallallahu alaihi wasallami ani hogguuniifin deemee quraanaa fi hadiisaan isin keessatti dhiise jee. Quraanaa fi hadiisa sun ammoo hamalaan siidhaa warri isa ba'atu ulamaa'idha. Alhamdulillah ulamaa'idha qabnaa gaaddisa ulamaa'ii jala jiraatanii nama waan ulamaa'iin tun quban qabneen isaanit dhufe kaa'ina man kana fadribuu unu qabu mormallee dha'uu dadhaban jecha isaa isarra deebisuun akkuma morma dha'uudhaatii beeka. Nama ilmiin asaasii diin asaasiin ta'u nama dhooyfatee hogguuneefi sii waliin dhufe haaduu jira siin wajjin qobla sii wajjin taphata maqaa sibbaasa kunuunti maaliifi yaaduma aduwwii san farriq tasut addaan babaasii akkasitti milkooyitaa san gartee islaamuma adda baasuu irratti waan dalaguu jira waan kana hundaa'u akka hawaasni keenyallee firraa eeguun dhaamuu barbaade. Hedduu bareeda. Sheekha baatii takkaa fi walakkaa akkana dura eebbifamtanii turtanii yuunivarsiitii Tamirraa ture. Baga geessanillee hin jenne xiqqoo mataa kana hin jabaadha. Baga geessan. Eessarraa eebbifamtan ture. جامعة الدول الأفريقية العالمية الرأي سرتفيكين نقول على ما أتشرّي كنا مو جامعة الخرطوم الدولي kan diploomaadha. Achirraa barnoota fagoodaati. As teenyee gaafa duraan nuti miskiina gunje osoo miskiinummaa biraan ta'in xalayaa shaadaan qabnu muka jala qaraane yeroo leenjii adda addaa araboonni dhufanii dirree dhawaa tana faa keessatti iddoo adda addaatiin nu godhan
شهادة ورين قبل جنيد ما متاخي سنو قدون سوونو تشهادان شهادة الإسلامي شهادة قبلنا شهادة ما لزالي مطب ما لديت وقع ما لبوان إن قبلنا مريرك هجو بودا هجو إسا نفرتشي سورة تاتا في قراني نقد نفته نخيس تبجت تدبي غيز هاند أقام رجاني مري أتشي بودا دوبا ورا جامعة رادو فين دوبا حالا متجيزا خاي نوچافق أولو مي حالا متجيزا ندي أكاسيتيكا نمني إيقرب بيتي غلطون فنو قدان شيخ مصطفى آدم إسماعيل مدير جديد هذا يشوف معهد النور إسا سنتو حالا متجيزا أسر إلى سودان سنتي حالا متجيزا برنو تفقودا أكما أوداي تينيه برنو حالا سن متجيزا أما لغا لا تحالا ديكري دا وينيو متجيزا ولو أتيار إن شاء الله دمرت نمني غلطون فتيو جرات هريسني خني وناجن namni nin galatoon fadhugaa hedduudha eega rabbiiti haadha abbaa kiyyaan galatoon fadha kanneen addunyaa tana irratti isaaniin as bahe akkasii bir namni isaan dura ta'uu qabu hin jiru achii booda ulamaa'oota keenya sheekan kiyya kanneen irraa baradheen galatoonfachuu barbaada akka walii galaatti maaliif ana abdu man allamanii harfan in baa in shaa baa wa in shaa istaraq wa in shaa taq ji Ali ibn Abi Talib أنما حرفي ذا كنا برسي سجبر الجساتي فدوانا غرغرو توجي فدوانا بيلزون فتوجي فدوا غبر من ندي فتوجي سنيفو خنين الراول الراقريس خنين تقراقريس مقايون فين ده ولينجو والين دنيا بنموتا إفتوي ده خنا رت إنسان نسبي إجازي إنسان غلطون فدا أكاسي أبليان كينيا خر وان نتي ولين كم نربي ملء إجازي إنسان ملء هم بين هتودا جرا خنهم داو عموماتي غلاندي ساني فاغونجا الدبريدا إسني سير وتيسان أرسا قوتني أو ودائر أسمع أركمو كيساني الدو تكغلتهما جماعة نغاشة الدو غلتهما إسني اللي نو يامتني أسن ندي هيزتني halal show وكبيرات تيسيك أرى في فو halal show تو بيجا أريس غلطه فيسي الدو غلتهما شيء والله خير تاتي دعوتو تخيني خبجمو ترتين شيخ خيني الشيخ جمال هاجي ولين قد آتر خنا فكاتا تربان نفو قبي هاروا ميرا هاروا في خيسم ما هاروان هقا والقروتي نقا انترا ججا إسلام مان ولين أروغا جفان دقا قفتيسي السلام عليكم